bade jarana bade waan sumiyaan goote ageessaniittu ayyuutiin gudi way ayyuun tumamtee jedhan ayyuun tumamtee jedhee har'a viidiyoo gadhiisee Saidoon bunee faana ayyuu bunee walitti qabanii hidhanii jedhan ijoollee 12 ol ta'u jedhan sumiyaa faana dabaddabanii jedhanii ajaa'iba qabu ajaa'ibuma rabbii qabu na akkas jedhee gadhiisee amma Saidoon jechuudha kaleessa antini abbaa manaa barbaachuu deemtee deema jettee gara Yamaniin deema jettee ayyuun dirree dawwaa turtee dirree dawwaa irraa ammoo intinaan deebisee ayyuu yaasuun deebisee achi maal gootii ayyaantuun mastaawoqiyaa hojjettu mastaawoqiyaa hojjettaatiif bulee sin barbaanna jedhanii deebisanii birrii baay'eetiin isheenis immoo birrii kana jaallatti miti ayyuunis deebite gaafa deebitu kaleessa viidiyoo hojjechaa turte jechuudha ayyuun mastaawoqaa argadhee jira mastaawoqaa bareedaa nan hojjedha birrii baay'eetiin waan kana jettee odeessaa turte har'a immoo wanta gudii dhageenye sumiyaan akka ayyuu fi bunee walitti hiitee garafaa turte dhageenye ani bade jedhee ayyuu birraayyuu ajaa'iba wallaahi laazimana ibee jira hagam dirasii akka deemtu sumiyaan mana ajaa'ibee jira safuudha maashaallah leeha arrabaan faxafaxamuurra kun akka kanaatiin agarsiisuudha ani ayyuun bireewwamuu ishee gammadeen ta'uu hin taane barumsa fudhatti badabbayaan jechuun intalli barumsa fudhatti gara fuulduraatti jedhee yaada yeroo ilkaan ayyuu yaasuurraa cabsite mataasayyuu itoo ji'a lamaan tokko hidhamteetti ta'ee jechaan ture sababiin isaas barumsa fudhatti kaa amma kun akkana taatee jirti sumiyaan akkas gootee jedhame egaa kan jedhees immoo Saidoodha malee nuti waan irraa geenye hin qabu Saidoonis waan ija isaatiin arge hin qabu kan innis rikoordii ayyuu naa qabdee jedheetu ishee sumiyaatu na tumsiise jette malee sumiyaa ta'uu ishee ammas kan beekameen hin jiru garuu immoo jaarsi aarii sumiyaa irraa waan qabuuf Saidoon aarii sumiyaa irraa waan qabuuf qofa sumiyaatu tumsiisee jedhee dubbatee miidiyaa irratti ani xiqqoo ariifattee yaa Saidoo sumiyaa ta'uu ishee ati eessatti argite sumiyaa ta'uu ishee viidiyoo argiteetta ayyuuni waan isheen sobduun beetta ayyuun sobdee waan isheen hin goone hin jirtu ayyuun namoota baay'ee faana wal lolteetti ayyuun namoota hedduu faana wal lolteetti namoonni sun gochuu danda'u amma sumiyaa jechuun maaltu barbaachise ani hin beeku sumiyaa ta'uu siisuus dandeessi sababiin isaas intala adabaa hin qabne waan taateef ayyuun namoota baay'eetu ishee eeggata namoota baay'eetu ishee loluudhaaf eeggachuu danda'a kanaaf Saidoo haadha ijoollee keetti faraduu balleessite maqaa ishee balleessite ansiin jedha ani immoo kun warraa hin maraanne garummoo na jajammaraa jira jedhee viidiyoo irratti yaasuu miti Saidooni maraachuunis egaa namatti himeetu dhufamu akkam maraatumnis hiyyumnis rakkinnis namatti himee dhufamu akkam ajaa'iba qaba wallaahi namni kun birriimaaf waanta hin jenne waanta hin goone hin qabu na dhibee jira akkanan siniin jedha yaa jarana sumiyaa garuu jechuun maqaa balleesse ta'uu danda'a hin beekamu dhugaasaa rabbu beekaa okey warra karaa sumiyaas ta'uu danda'u warri dabaddabanii yaa ta'uu garuu ayyuun sobdee dubbachuu dandeessi ni galee ayyuun sobdee dubbachuu dandeessi kanaafuu ayyuuf hin xiqqaataan jedhaanii akka gootti maaliif
namni arraba qabaateef gadi bahee akka barbaade ta'uu hin danda'u. Sababiin isaas namni tokko ofirratti hin dhiisu. Kan jaarsa ishee irraa fudhattu irraan ala kan afaan ishee bantu teessee na ajaa'ibdi ayyuun. Ayyuun maal jette kaleessa viidiyoo waraabduu irratti hatta obboleettii Sa'idoo waan isheen jettee arrabsite. Ati namaa jettee arrabsiteeni argitanii ittuun talagan. Sa'idoon amma dhugumaa Sa'idoon nagaa qaba jettanii yaaddu yarana. Dhugumaan ayyuu faana jiraatu naguma qaba ufiif hin beeku. Waanuma inni ayyuu barbaadu hin beeku. Anaaf naan galu. Sababiin isaas nama maatiin isaallee ayyuutiin hin jaallanne, ayyuun illee nama maatii isaa hin kabajne, nama akka fe'etti arrabsitudha. Kanaaf Sa'idoon jaartii naa taati jedhee faanarra jiraachuunsaa anaaf raajiidha. Ani inuman qaanfadhe ati namaa jette buleettiin Sa'idootiin. Yoo nama taate birrii miliyoona 1 ergi akkaawuntii konsii ergaa Sa'idoof hin kenna. Ayyuu wallaahi laazim birrii irratti du'uufi balqa jettee ayyuuni akkanatti qaxaqqaxamtee Adaamaa keessa ciisaa jirti. Warri Adaamaa jirtan egaa marqaa marqeessaa muuqii kana hojjedhaa dhiyeessaa haa wal'aanamtu. Mucaa jajjabeessaa arraba ishee irraa kutuu dhiisuure hin beeku garuu akka yoo dabaddabamteetti ta'e arraba ishee irraa kutuu dhiisuun badiidha. Sirriitti arraba ishee akkatti hin deebineetti qonaxxotti godhanii isheen qonaxxotuudha. Qabdi qonaxxatamtee hin guddanne jettee Sumiyaan yoo ayyuutiin. Akkanaan siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walumaatti fufee akkam jirtani maatii kiyyaan fayyaa kiyya alhamdulillah. Mee warroonni laayikiin goone warroonni sabskraayibiin goone mee sabskraayibii godhaa mee jajjabeessa. Akkasuma waan gargaariitiin akkasiniif dhufu inshaallah. Innaa Sa'idoof immoo du'aayii godha. Inshaallah rakkina kana keessaa rabbi isaa baasu. Kanaafiyyuu mee Sa'idoof du'aayii godhaan siniin jedha. Baay'ee sin jaalladha sin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annaa laayikii gochuutiin eegala baallaa. Yeroo jalqabdan laayikii godhaa. Yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Sabskraayibii godhaa. Mee olaa jajjabeessinu yaa jarana. Maa rakkoo qaba yoo ol jajjabeessine. Mee laayikiitiin dursaa. Innaa kanan sin jedhaa ayyuu egaa sittaalaafuu waan jennuun qabnu egaa sittaalaafuu abibti kiyya. Waan siin jennuun qabnu si bira jiraannee fi funnee si dubbisnaaf miti. Kana gara fuulduraatti adaba godhadhu ishii bareedduu koo.